Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromooraatii yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isin dhageessisaan lalisee Wadaajooti. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa dilbata kaleessaa Oromiyaa Bahaa Haromaayaatti kabajameera. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun kan kabajame naannoo Haromaayaatti kan argamu Tulluu Gooroo irratti ta'uun beekameera. Ayyaanicha irratti uummanni hedduun argamuun uumaa bona keessa nagaan dabarsee gannaan isaan gahe galateeffataniiru. Ayyaana kanarratti abbootiin uumaa fi uumama eebbisaniiru. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun akka lakkoofsa gadaatti waggoota 6,413 kabajamaa akka jiru seenaan ragaa baha. Bifuma wal fakkaatuun ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun Oromiyaa Shaggar Lixaa Tulluu Jibaat irratti dilbata eebila 29 bara 2018 akka kabajame beekameera. Ayyaana Irreechaa Arfaasaa Tulluu Jibaat irratti kabajame irratti abbaan gadaa maccaaf abbootiin gadaa godinaalee 9 argamaniiru. Ayyaanni kun akkuma duudhaa Irreechaatti eebbaan kan eegalame ture. Eebba kana keessattis bona hamaa keessa darbamee gannatti seenamuuf galateeffamee jira. Didhaalee ganna fuula dura jiru keessa darbuuf immoo hangafoonni kadhannaa isaanii uumaaf dhiyeessanii jiru. Ganni ulfaataa kan ta'e yeroon sun yeroo itti waan gaarii facaasan waan ta'eef namni yeroo kana jabinaan akka hojjetu barsiifanni Irreecha Arfaasaa ni addeessa. Abbaan gadaa maccaa obbo Taakkalaa Dhiinsaa sirna kanarratti Tulluun Jibaat jiddugala Irreecha Arfaasaa warra maccaa ta'ee filatamuu labsanii jiru. Har'a Shaggar Lixaa magaalaa Ginciitti mormiin jabaa gaggeeffameera. Oduun nu ga'e akka ibsatti mormiin kun barattoota mana barumsaa sadarkaa 1ffaa, 2ffaa fi qophaa'inaatti gaggeeffame. Gaaffileen hiriira mormii kanarratti ka'an hidhamtoonni siyaasaa marti akka hiikaman gaaffiin uummata Oromoo qajeeltoon deebii akka argatu kan gaafatudha. Kana malees gaaffileen haqamuu labsii yeroo muddamaa akka dhageessifamaa oole beekameera. Qeeroon hiriira kanarratti hirmaate gabaasaa keenyaaf qabsoon sirna wayyaanee buqqisuu gaggeeffamuu bifa hundaan jabaatee akka itti fufu ibsee jira. Godina Gujii Bahaa Aanaa Adoolaa, Gooroo Doolaa yookiin Harqalloo, Shaakkisoo, magaalaa Haayaa Diimaa fi naannoo sanatti guyyaa har'aa mormiin gaggeeffamaa jira. Mormiin qeerroo kun haaromfamuu warshaa Miidrook kan balaaleffatu akka ta'e beekameera. Akka qeerroon jedhutti keemikaalli summaa'aan warshaa Alaamaddii keessaa bahu uummata naannoo, horii, bineensaa fi naannolee balleessaa jira. Sababa kanaan warshichi cufamuu qaba malee akka itti fufuuf hayyamni haaromsaa kennamuuf hin qabu ture. Dhimmi kun miidiyaa akka OBN Afaan Oromoo fi BBC News Afaan Oromootiin gabaafamuunsaa kan yaadatamudha. Ayyaanni abbootii Oromoo Oromiyaa keessatti kabajamuun itti fufe. Odeessi nu ga'e akka ibsutti ayyaanni kun torban darbe keessa Oromiyaa giddugalaa fi Oromiyaa kibbaatti kabajamee jira. Ayyaana Salaalee Fiichee galma waaqeffannaa Diidaa Heexootti kabajame irratti yaadannoon abbootii Oromoo darbaniif godhameera. Barumsi waaqeffannaas akka kenname beekameera. Ayyaana Baalee Gobbaa galma amantii waaqeffannaa Malkaa Shaayaa keessatti kabajame irrattis yaadannoon wal fakkaataan abbootii Oromoo darbaniif godhamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaannuuf tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Ammayya ammaan ta'e si jedhee rafaa malee. Ammayya ammaan ta'e si jedhee rafaa malee. Miidhagummaan bareelti durii gontuu tan dadhabdi. Addunyaan beelaa shanam dallaan jaarti fakkaatti ammoo laafu dhaga ijaarsa anjeera manjiree faarsa.
guddatee jaarsa anjeera maal jedhee faarsa. Badhaasoo shama boy guddatee jaarsa anjeera maal jedhee faarsa. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati. Itti dhiyaadha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya torbaan darbe dhiyeessine keessatti gaaffiif deebii aadde Likkee Gosaa waliin dhimma mirga dubartootaaf nageenya maatii irratti goone isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaan lammaffaa fi inni xumuraa immoo kunooti itti dhiyaadha. Warri biraa immoo dubartoota mirga isaanii jedhanii barsiisuun kuni akka dubartoonni mana isaanii hiikan akka maatiin diigamu baay'isaa fide warri jedhanii komatantu jira. Akkamitti ilaaltu kana? Warra biyya halagaa dhufne kana biyya faranjii aadaa halagaa laalanii ba'anii fiigu malee biyya keenyatti ammas ta'e duris ta'e walii kuutti namanan nami amanuyyuu hin jiru. Yoo hiitteyyuu jaarsa erganii deebisanii mana isheetti galti malee lama sadii niitii jedhanii hin fuudhan. Barri duriidhaa biyya keenya keessatti waa'ee niikkaayyuu hin jiru numa teessi irratti fuudhuyyuu niitii lama sadii faa irratti fuudhu atuun beekta dhossaan fantoon barjeessu sinan baasa waan isin gootan. Niitii lama sadii irratti fuudhaniyyuu caalluma itti teessi. Sanyiin dubartii keenyaa gamna beektuu mana jaallattu mana qabattu takkaa dubartii Oromoo hin jiru. Kanaaf galata guddaan qabaaf. Anillee duukaadhuman ture isaaniin jajjabeessuudhaafi kanaaf inni sin jettan hin ta'u walii kan jiranii wal ijaaraa jiru malee ani kana biraan dhaabadha. Eega sinuu fiddanii Oromoon lama sadii fuudhanni jedhu kuni akkami eessaa dhufee waansa? Wallaalumaa irraa dhufe beekumsa miti hin beekanii waan wallaalaniifitu ofuma saneen sanumaa jette amarre. Oromoon matus jedhe saneen sanuma jechuun afaanuma Oromootiyyuuti dubartiin dubartiidhuma inni amma mana kee jiru unnati fiddusisuma ofumaa dadhabbii ofitti dabaluu wacii waan ta'e gabii wanni manaa waan manaa baasan baasii ofitti dabaluu dhaaf yoo ta'e malee dubartii guuranii mana tuuluun gaariidha natti hin fakkaatu gadheedhallee ijoolleen illee waliin jaallattu
masaanuu jedhu argeeran gisee wal lolan. Kanaaf niitiin tokkitti dhuma. Yoo duutirraa kan hafe du'in dhufini yoo rakkoon tokko uumamirraa kan hafe fuudhuu dhuman qabu dhiirri niitiin tokkitti dhuma. Akka itti naagalanaaf. Dhirsis tokkuma dubartii. Dhirsis tokkuma. Sagalin fuudhan sagalin heeruman. Kanuma inni teenyee kunoo wajjin joorramni kunoo akkasuma ta'aa jirra. Hedduu waan gaariidha. Wanti isin kaaftan namni waan irraa baratu. Hawaasa keessatti rakkinni ilaalchaa kan dubartii gadi qabuu kuni guddisumarraa duubumarraa kan dhufeedha. Jedhanii amanu. Kana hambisuuf immoo akkitti amma barsiisanii nama wayyeessaa deeman caala wanti biraa godhamee namni akka walqixa wal hubatu wal jaalatuuf irratti hojjetamuu qabu maa inni jettanii yaaddusin. Ani akka yaada kootiitti dhiirris walgahii qabu keessatti sagantaa sa'aatii walakkaa dubartiinis sagantaa sa'aatii tokko akkaataatti mana qabatan jarjaruu miti aaranii ba'anii mi'a fudhatanii fiiguullee miti wal gorsuu barnoota kennuu fi walitti himuu dhiirris dhiiratti himuu dubartiinis dubartiitti himte hojiidhaan wal gargaaranii wal jajjabeessanii waliin akka jiraatan barnoota kennuufi qabna akkasumatti miti walii kun gaarii miti ijoolleen haadha dhabdanii yoomti haati biraa yootti dhufte haadha biddeenaa taati irrakkatuun hin ta'uufi xuruutti hin guddatanii kanaaf taa'aa wal danda'aa garaa bal'adhaa jedhamee itti himamuutu jira barnootuma kennamuu jira kanaaf waan guddaadha kun akka xinnootti hin ilaalina waan guddaadha jedhee yaadan. Akka aadaa Oromoo duritti dubartiin Oromoo sirnatti mirga isaanii eegsifatan sirnaa fi seera siiqqee qabu ture. Hayyuun Oromoo obbo Olumaa Qubee aadaan durii kan hundee nageenya maatii ta'e kun ammallee deebi'ee akka guddatu barsiisu. Oromoon immoo aadaadhumaan durattuu walii galaa uummata nagaa yaaduu uummata nagaa walii wajjin jiraatu uummata safuu eeggatu uummata tokkummaadhaan wal kabajuun jiraatu waan ta'eef kun nuyiifis ayyaana jechuudha akka aadaattu. Aadaa keessatti wal dhabdeen maatii abbaan manaa haadha manaa miidhuu haati manaa abbaa manaa miidhuu kana fa'aa hambisuu fi maatiin akka nagaa argatu gochuu fi akka Oromootti mi'amma maatiin tokko maatii nagaadha qeensaa tasgabbii qaba inni jedhamu kun maaloo guutame sun ta'a. Egaa nageenyi maatii tokko walta'insaan wal kabajuun dirqama walii kenname bahuun mufannaan yoo jiraatellee mariidhaan furuun aadaadhuma Oromooti kun calqabuma yoo aadaa Oromooti gama dubartiitiin ateetee jira karaa sana nagaan bu'aa gama dhiiraatiin immoo abbaa muudaa fi abbaa gadaa jira akka kanatti Oromoon nagaan jiraate harmoonii amma isaan jedhan kana aadaadhumaan nu keessa ture. Afaan Ingiliffaa ta'uulee walta'iinsa nagaa jechuudha. Nagaan jiraachuu, nagaa yaaduu, waan nagaa waan gaarii hojjechuu jechuudha. Kun nuyiifis aadaadha. Dhimmi wal dhabbii maatii kun bakkayyuutti dhimma mata duree guddaa ta'ee jiru. Mata duree guddaa ta'ee kan jiru immoo miidhaan nageenya maatii irratti qaburraa ka'ameeti. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Melbourne obbo Makonnin Fayyisaa waldhabbiin maatii keessaa kun hawaasa Oromoo keessatti aadaattiin hiikamaa jiru nuuf ibsan. Waldhabbii maatii jedhamu kana waan family violence jedhamu kanaan uummanni Oromoodhaan akka Oromootti aadaa qabna akka rakkoo keenya hiikannu. Kanaafitu wanti nu Austraaliyaaf gumaachinu keessaa tokkoyyuu rakkoo dhalatu akkaataatti hiikkatan akka aadaa ofiitiin akka aadaa keenyaatti maatiin bakka qabaa, dhiirri bakka qabaa, dubartiin bakka qabaa, ijoolleen bakka qabdi. Akkasitti isa kana yoo danda'ame illee nurraa baratanii nus immoo waan dandeenya gumaachinee aadaa keenya jabeessuudhaan maatiin kabaja guddaa akka qabu seenaa Oromoo keessatti maatiin bakka guddaa akka qabaatu kanaafitu wanta rakkoo Austraaliyaa jiru kanaaf hiikaa taana inni abdanname gara fuulduraatti. Hedduu gaariidha. Iccitiin amma Oromoon bara dheeraa jaarsaaf jaartii nagaa waliin ittiin jiraatan kan sabni biraa nurraa baruu qabu maayin. Wanti guddaan isaa harmaniidha kanaadha wal danda'uudha. Wal danda'uu kun jedhu wanti nu abbootii keenyarraa kaafilee abaabilee keenyarraa baranne
rakkina irrattis bal'ina irrattis maatiin wal danda'ee ijoollee guddisee nu horanii asin nu gaanii kun miliyoona 50tti lakkaa'na. Kanaafitu nuyi aadaadhumaan aadaa gadaa keessattis ta'u akka sabaattis maatiin bakka guddaa qabaa wal tasgabbaa'ee wal danda'ee isa jarjaruuf bakka kennanii isa namoonni akka dandeettiisaatti soosaayitiidhaaf gugumaachuu sabni tokko saba tasgabbaa'ee saba harmanii qabu ta'a. Kana kan nuyi biyya lafaaf illee fakkeenya ta'uu dandeenyu Awustiraaliyaa keessattis kanuma ijoollee keenya gubarsiifnu ijoolleen immoo Awustiraaliyaadhaaf kanuma gumaachitee deemudha. Hawaasti kamiyyuu aadaattiin beekamu kan mataasaa qaba. Aadaan kun immoo iccitii nageenyaa kan hawaasicha addatti beeksisu akka ta'e beekamaadha. Hayyichi Oromoo obbo Olumaa Qubees iccitii nageenya maatii hawaasa Oromoo kan ittiin jiraatanii argan waggayyuu barsiisaa jiran. Kun immoo isaan biratti kan hafuu qabu miti. Dhaloota dhufuufillee kan diroo darbu malee. Egaa iccitiin maatii tokko walta'iinsa isaa jabeessee nageenyaan akka wajjin jiraatu kan godhu wal danda'uudha. Walii obsuudha. Waan xixiqqaa irra darbuudha. Kanaan nageenyaan otoo waliin bufatiin otoo walitti hin bu'iin nagaadhaan kan jiraatamu yoo wal danda'an obsaa qabaatan irraa jalaan hangafaaf qixisuun xiqqaa guddaan yoo wal kabajanii wal bara dheeraa waliin jiraachuu danda'a. Hawaasti kamiyyuu aadaa fi seerattiin bulmaata isaarraa ka'ee akkatti waan tokko gaariidha yookaan badaadha jedhee ilaalu kan mataasaa qaba. Hawaasa garii keessatti gaarii kan ta'e hawaasa biraa keessatti akka hamaatti ilaalamuu danda'a. Akka hawaasa Oromootti maatii gaariitti jedhamee kan fudhatamus fakkeenya mataasaa danda'e qaba. Kana Aadde Likkeen akka hubataniif ibsan qaban. Maatii gaarii kan jettan maatii akkamiiti? Ani maatii gaarii kan hin jedhu kan waliin ba'an, kan waliin dhimma isaanii deemanii baafatan, kan ijoollee isaanii yoo isheen durba baatte inni ilma baate, yoo isheen nyaata hojjetti ta'e inni ijoollee eegee, yoo isheen waan tokko bitte yoo qabate immoo waa tokko bitee fidee mana koo hidhee jaalalaan ati fayyaa keetii nagaa oolte fuula kan nama bulchu ati har'a nagaa oolte fayyaa keetii inni isheenis immoo adaraadhaatti arrattama oolte maalitti jirta jettanii wal gaafatanii walitti toluu bichaadha kan warra jireenya gaarii jiraatu jedhanitti aman. Kolfuu fuula isaanii beektu mana isaanii dhattu yoo waliin ta'an ta'e isheen golatti fiitti atachi teessaa walitti naasa'anii kun dhukkuba guddaadha. Kanaaf barnootuma kennuutu nurra jiraan jedhanii anillee gaasii achisitti meera. Humaayyuu waan inni isin gargaaru hin jiru hamma hin danda'e fiigeera. Haa ga'u garuu ijoollee waan atama nagaafataa jirtu kuni isinirra jira wal gorsaa dubartiinis wal gorsitu. Dubartiitti simaa kanumarraa dhaggeeffatan dubartiin ofuma isheetiin jabaattee waan inni jedhu takka namni aaree walaa dhufes nama loluu danda'a. Utuu dhaga'anii dhiisu utuu dhaga'anii fudhatu kana booddee dubbiin hin darba. Amma dhaga'anii amma wacanii amma wal lolanii jennaan manni manan ta'u hin diigamu akka ittan fudhaani. Aadaan Oromoo gaarii dur ture sababoota adda addaatiin jijjiiramuunsaa noollee. Keessaayyuu sirni cunqursaa fi gabrummaa uummata Oromoo irra ture uummati Oromoo aadaa isaa bareedaa sana akka hin guddifanne dhiibbaa gochuunsaa noollee. Egaa kun maali beekamaadha. Dhuguma aadaan alagaa egaa waggaa dhibbaaf wayiitii ittiin kabajaa qabdi abbaan manaa haadha manaa kabajaa haati manaa abbaa manaa kabajji. Siruma kan Oromoo immoo addayyuu maaliifi dubartiin ateeteedhaan ijaaramti. Ateeteedhaan mirga ishee eegsifatti, nageenya ishee eegsifatti. Yoo akka carraa namni dogoggorri yookiin muufannoon illee yoo jiraate walitti ba'aniitu dubartoonni mari'atanii itti ililfatanii hiriiratti ba'u. Sama barana amma yeroo ammaa kana hiriira jedhamu kana innaa sana dubartoonni Oromoo gama ateeteetiin ijaaraman hiriira ba'u warra dhiiraa warra dubartoota miidhanitti sun
dubartiin wal faana ateeteedhaan kaatee ililfannaan manguddoon naannoo sana bahanii maaltu bade jedhanii gaafataniit karaa sana rakkinni hiikama malee waan akkasii hin turre waan wal dhabiinsi walitti bu'iinsi nageenya dhabuun maatii tokko keessatti jeequmsi hin turre tasumaa hin turre hin dhalatuyyuu akkas. Aadaa Oromoo keessaa waan dubartii kan ol qabu kan sirnaan kunuunsee qabu jaalattan maaltu jira? Aadaa Oromoo sirnaan kunuunsee qabu dubartiin ayyaanni yoo dhufee waan gaarii waamaa xiqqaattuu shittoon jaallaa san dura waama shittoo bareedaa uffata gaarii kophee gaarii waan morma isheetti keeyattu bareedaa bitee fidee jaartii koo hoo ulaame kana kaawwadhu harri ayyaana har'a qanii dubartiiti Valentine Day'dha Lovers Day'dha jedhee akkuma faranjii irraa dhaga'u bitee fidee maddii ishee dhungatee yoo jedhe dubartiin gowwaadha daftee garaa laaftiif kanaan achi jabaasee yoo jedhe hin ta'u kana bara akkasuma nama maal egaa kunuun dhaga'ama hundattu. Dubartiin gowwaadha inni jedhu kun maal jechuudha? Gowwaa miti dubartiin garuu garraamiidha yoon jedhe irra sirrii ta'a. Dubartiin garraamiidha gabnas isheen ikkoo dudda dhiiraati jechuun lafee duddaa dhiiraati dubartiin. Homaa tokkollee isheen dadhabduu mana keessaa taanaan hin guddattus hin sooromtus qabeenyaas hin horattu homaas hin gootu baruma baraan jooraa hafta yoo isheen jabduu taatee si jabeessite har'a kana bitanna har'a kana godhanna kana kenna qubii galla waa binna kana goona mana jaarrannoo isheen jette hin jabaatta yoo dubartii laaftuu fuute garuu ati laaftee dhumaafta kana nan beekaan biyyumatti hin beeka xinnoo ta'e. Aadaa fi jireenya Oromoo keessaa wanti dubartii gadi qabu kan wayyaa'uu qabu jettanii ilaaltan maayin? Reebamuu hin qabdu reebuu dhiisuu qaba dhiirri tokko tuffatee akka durii ofii dura deemee isheen booda deemuu hin qabdu mallee afeera walqixa deemuu qabu taa'ee kabajee teessisuu qaba of bira dabarsee adeem lixi makiinaa yookiin immoo konkolaataa lixi jechuu qaba kunuunsuu qaba haadha manaasaa. Ani eenyu caalaa haati manaa koo immoo bayeettiidha jechuudha yeroo hundaa. Nama biratti immoo waan mudaa isheen qabdu dubbachuu hin qabu dhiirri. Kophaatti, manatti, golatti gorfadhu. Yoo kana ta'uu baate saaxila baase nami ishee tuffata gada adeemti jechuudha. Kanaafituu waan hin jaalladhu dhiirri haadha manaasaa kunuunsuu qaba. Dhannaqabaan dubartii akka aadaatti Oromoo keessaa akka ture hin beekamaa. Akkasumas ijoollee durbaa umuriin hin ga'ine heerumsiisuu fi butiin akka aadaatti Oromoo keessa tureera. Wanti suni ammallee hafeera akkamitti ilaaltu sin? Ammallee namni sarkamseeshiin yookiin immoo dhannaqabaa jechuun dhussaniitu kan kasasamanii mana hidhaa jiran illee nan dhagaheera beeka. Sarkamseeshiin yookiin dhannaqabaan kun dubartiin yeroo deessu qajeeltoon da'uu hin dandeessu. Afaan hiikkaa kana keessan bare. Dandeessee yoo dhannaqabachuu baattee miixuun itti tola daftee mucaan mataan mucaabbaa yoo kana achi rakkoo guddaadha. Dhannaqabuun irra hin jiru. Ijoollee waggaa duuduba waggaa 18 gadi utuu hin baratin utuu waa tokko hin ta'in heerumsiisuu hin qaban yoo dhattes fayyaan argattu dhirsaa wajjin illee waliigaltee jiraachuuf hojiillee beekuun nama dhibaa humnillee nama dhibaa kun ta'uun jiru waa sadii na gaafattee tokko immoo Butiisa jedhan inni keessumaa wanta gadhee waan ajaa'ibaati. Butiin waan ajaa'ibaati. Butiin jiraannaan namni durba Oromoo bute. Oromoota ta'an dhimma koomite hidhamee mana hidhaa galuu qaba. Gochuun qabu ammumaa dhaga'u lafa jirutti. Durba namaa butee itti taphatee yoon baratti ta'e barnootarraa hafti. Yoo jireenya fuulduraa waa yaadduu qabdu ta'e irraa hafti. Nama jaallattutti heerumuu qabdi. Kanaaf butii keessumaa fi ciisii kan jedhanis jira. Kanatti irraanfattee ciisii jechuun naafas jaamaas waan hin taane guuranii dhaqu. Dhufaniiru xinnoo ta'ee mana keenya mana kookootiin jira. Maqaa waamu yoo nani likkeennaan abeet jedhee haa hinduuti kanaaf heerumuu qabdi jedhama. Kun hundumtuu hafuu qaba. Waan gadheen amma ammatiin dhumarratti na gaafattee wanta gadhee waan ajaa'ibaati. Isa hafuu qaba. Dirqamaan heerumuu hin qabdu durbisi nan as qabachuu hin qabdu. Afeera isheen
hiyooti ishee danna qabu jechuun hiyooti ishee balleessu jechuudha. Waan biraa gadi bu'ee hin himu ani. Anis beekaa atis beektaa yaa sanbataa korbeessa reettiidha namichi qalee. Danna qabuun keessumaa hiyooti ishee distirooyii jechuudha. Kanaafi danna qabuunis hin ta'u waan ammati na gaafatte hundisaa ta'uu hin danda'u. Muuxannoo biyyoota adda addaarraa hubatamaa jiruun hawaasti gariin ijoollee isaanii biyya durirraa dhufanitti erganii akka isaan dhanna qabatan godhu. Kun fakkeenyaaf biyya Awustiraaliyaa keessatti haalaan dhorkamaadha. Namni gocha kana raawwatee argamillee adabbii guddaatirra ga'a. Adde Likkeenis kanarratti dhaamsisaan kennan hin jira. Ijoollee biyya kanaa fuudhanii biyyatti nannaa qabattuudhanii infekshiniin kan jedhamu madaa'uun illee jira. Ijoollee erguu hin qaban. Da'umsa irratti rakkatti. Miidhuun hin ta'uuf irratti du'uun illee jira. Ijoollee dhossanii biyyatti ergu jechuun taanaan hin gaafatamu hin hidhamu yoo danda'amee gadi bu'an. Ijoollee kana biyyatti erganii nanna qabsiisuu, madeessuu kana hundumaa gochuun qaban waan hafe ta'uu qaba. Namni biyya faranjii jiru ijoollee biyyatti ergee murmursiisuun qabu isaan itti haafuun jedhaanii yoona dhagaanii kanaan itti fufanii ijoolleen akkuma dhala waaqayyo uumeef itti jiraatu. Dubartii miidhuu fi acuucuun bifa kamiinuu fudhataman qabu. Seera duratti dubartiinis dhiirris walqixxeedha. Dubartii miidhuun maatii miidhuudha. Maatii miidhuun hawaasa miidhuudha. Biyya miidhuudha. Nagaan hundee waa hundaati. Biyya jirtan keessatti nagaa maatiif dhaabbachuun barbaachisaadha. Goolii yookaan jeequmsa maatii hambisuuf hariiroo kabajaa qabu guddifachuun hawaasa keenya keessatti hedduu barbaachisaadha. Kabajaa fi walqixxummaa namummaa waliif qabaachuun murteessaadha waan hundaaf. Waldhabdee kamiyyuu ilaaf ilaameen mari'atanii hiikuun nageenya maatiifis bu'uura guddaadha. Dubartoonni otoo hacuucamanii callisuunis qajeelaa miti. Namoonni hacuuccaa kana arganii bira darbanis callisanii ilaaluun fudhataman qabu. Sababni isaa haala kan ilaallee yoo callifne hacuuccaan sun akka waaru yookaan immoo jabaatee akka itti fufu ga'ee keenya gumaachina jechuudha. Namni kamuu bilisummaa fi nagaan jiraachuudhaaf mirga uumamaa qaba. Kanaaf namni kamuu hacuuccaa fi miidhaa dubartootas haa ta'u maatii keessatti gaggeeffamu argee bira darbuun qabu. Seera biyya keessa jiruutti fayyadamee akka nagaan bu'u gochuun barbaachisaadha. Aadaa sabni isaa qabu aadaa gaariitti fayyadamees dhimma kanaaf fala barbaaduun barbaachisaadha. Bara keessa jirru keessatti namni kamiyyuu ija kamiinuu nama kamii gad miti. Namni kamiyyuu namummaa isaatiin xiqqeeffamuun qabu. Jeequmsi maatii keessatti uumamu maatiin akka tasgabbaa'ee jiruu nagaa qabu hin jiraanne waan godhuuf biyya irratti dhiibbaa qaba. Sababa maatii keessatti jeequmsi uumamuuf yeroo hedduun maatiin addaan bittinnaa'a. Dhaloonni guddatu immoo dhaloota oomisha qabuu fi bu'aa qabu otoo hin taane dhaloota waan adda addaan faalamee ba'aa biyya irratti ta'uu oomisha. Kanaan bisuuf namni kamiyyuu maatii isaa keessatti nagaaf nageenya akka dhufu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Ilaalchi dhiirummaa kan dubartii gadi qabus bifa kamiinuu bara ammaa keessatti fudhataman qabu. Kanaaf aadaa ilaalchaaf hubannaa qabnu wayyeeffannee nama kamuu walqixa ilaallee kabajaan simannee waliin jiraachuun nurra jiraata. Biyya jirrutti nageenyaaf nagaa maatiif haa dhaabbannu. Kabajaa fi jaalalli nageenya maatiif murteessaadha. Qophiin kun walta'iinsa jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu fi advokeesii for oromiyaatiin isiniif dhiyaate. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Torbee immoo qophii biraa walitti deebinaa. Ammasitti nagaa keessanuu tura. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Horaa bulaa.